السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت تردفت سالها أمتي درجتو نجا كيسني الحمد لله. قاعد دوتو كببدين درا يوتيوب ربي خير يقول إن شاء الله. يدينك كم بجا وجاجيسني كان نفون اللي ربي نجا نهاجه الحمد لله. ما يدينا الرجوية سدفادها خير إن شاء الله. Adduma banatti deebine illee idii sinee kaanii maatii dubbisuu dhaqnee adduma banatti deebine viidiyoo na waraabe malee gadhiisuun naaf hin mijoofne akkasii kunoo hamma idii salaannee deebi'aa jirra. Sila dhaqaan jira amma garuu deebi'aa jirra. Hiloona kunoo gus jedhitee fiigaa jirti jechuudha. Deemaa jirti viidiyoon sissi'achiise malee fiigaa hin jirru jechuudha. akkasi gaa kunoo alhamdulillahi rabbil alamin idi ramadana idi sinee arafaadhaan immoo rabbitti nu gaheera isa dhufuun illee nu haa gahu arafaan waggaa dhufee manaan hin dhabin inshallah hunduma keenyayyuu umrii dheeratanii waggaa gahu waa hunda caalaa tariitii isa umriidhaan isa maatii isaa keessaan waan taane isa ofii waan taane keessaa itti beekamuu dhiisuu danda'a. Garuu meeqatu tarii waggaa kana nu wajjin salaate ala namoonni waliin hin jiru. Akkasii ka alhamdulillah rabbiin immoo ni umrii nu dheeressee carraa kana guddaa kana nu kennee waggaan nu gaheera. Isa dhufuun illee rabbiin nu haa gahu. Hunduma keessan immoo hordoftoota koo shamarran keenya obboleewwan keenya obboleettiiwwan keenya hunduma keessan nama biyya Arabaa keessa jirtan hadha boriin biyya namaatii galee biyya kootti nagaan jiru bareedaa jiraadha jettanii amma biyya namaatti cabaa jirtan rabbiin nagaan yaada muraada keessan guutee biyyatti sin haa galchu inshallah. Hunduma keessanuu niyyadhaa sin waggaa dhufu inshallah biyyumattan iidessa jedha ammallee kanan goone ammallee sanan goone jedhinaati rabbiin naaf godha jedhaati niyyadhaati inuma godha rabbiin inuma godha. Yeroo rabbitti waa abdannu yeroo rabbitti waa himmannu yeroo rabbirraa waa barbaannu of keessa makuu dhiisaa waan tariitii waan hinuma hin asabamne wahii yuu bakka kan hinuma godha rabbii yoo jedhani wallahi laadiim inuma godha jechuudha. Rabbiin garuu shakkaa jennaan shakkaanii yennaan shakkaa rabbitti waa himannaan immoo rabbi tariitii erga shakkii maknee wanti sun nu godhamuu dhiisuu danda'a. Sodaataa murraan hin dhiigumoo maal jedhanii akkas mitiire kanaafi niyyadhaatii rabbitti bicuudha. Jara mana ijaarradheetta rabbiin mana keessa yeroo gabaabaa keessatti isinitti ijaaree nagaan biyyatti isin galchuu rabbitti bicuudha. Wanti hundi wallaahi maalibboo dhabamarraa nu uumee ka'ee nu dhabamsiisee ardii kana guyyaa torbatti uumee samii kanaaf ardii kana guyyaa toro jaha keessa uumee jechuudha. Nuyi niyyaa keenya sii karoora hadhaa borii keenya kana waa tokkoyyuu inni galmaan nu ga'uu hin dadhabu jechuudha. Isatti bicuudha numatu niyyaan tolu malee akkasii kanuma kana hunda wanti hin kaasee fi niyyadha biyyuman gala jedhaa niyyadha. Akkasitti kunoo idiidha gallee idii sagannee gallee qursii nyaannee faxarree jechuudha. Amma karaa maatii deemutti jirra. Idii maatii biratti deessina innee karoorfannee akkasumaan bunallee tuman nugiin karaa maatii nu eegaa jiru gatii ta'ee fi karaa sarboo deemuuf jirra. Makiinaan illee hin argamtiin seene guyyaadha maashaallah jijjira. Namni illee numa deddeema jechuudha. Idiidha manan taa'u makiinaanis hin hojjetti. Namninis immoo limaa gadii gaa akkuma keenyaa kana maatii zayyaruus ijoolleenis immoo magaalaarraa karaa baadiyyaarraa karaa magaalaa akkasuma wal duuka deemaa oolte jechuudha. Akkasii amma sa'aatiin kun karaa sa'aatii 7 wahiiti. Makiinaa keessa gallee deemutti jirra jechuudha. Akkuma deemnu makiinaan karaatti illee nu jalaa miidhamtee karaarraa illee buunee hanga subhaanallah hedduu tokko turre jechuudha. Sarboof jimmi walirraa yoo bicate daqiiqaa wayiitii kiiloomeetirii 18 jechuudha. Ni garuu karaa dheeraa turre akkasitti kunoo sarboo geenyee ollinnee misaa nyaannee maal jennee garuu mana keessatti viidiyoo waraabne naaf hin mijoofne nama jijjiraa. Namatti hin tolu jechuudha. Maamaan koos niqaabii uffatti gatii ta'eef niqaabii uffadhu viidiyoo waraaba jechuunis natti ulfaate akkasitti amma gadi ba'ee ijoollee wajjin xaxxabachuutti hin jira. Kun akkuma argitan kun obboleessa kooti maashaallah rabbi isaa guddisuu bakkaan isaa ga'uu jedha.
obboleessa koo meeqaffaadha jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa nuyi obbolaan hedduu wal bira jijjiirraa. Rabbi bakkaan nu haa gagga'u hunduma keenya iyyuu. Hunduma jira rabbiin bakkaan naaf haa gahu, anallee bakkaan na haa gahu. Jannata keessatti illee inshaallah rabbiin walitti nu haa qabu, rabbi danda'aadha. Akkasii haasaa turenni sagaleen utuun hin beekin jalaa hunduma isaa walitti balleesse jechuudha. Isin dubbisee isiniin haasee baga waggaa geessan jedhee ture. Akkasii inshaallah egaa kana fakkaataa akkasitti bakkee barbaanee ijoollee waliin iyyeellaadhuma haasaa ture. Iddoo tokko haasaa babbareedaa haasaa ture. Sagaleen isaa jalaa na jalaa baduunsaa naaf taanee bilbila biraa irratti ni viidiyoo kana waraabee achi koo irratti dabarfadhe jechuudha. Kan kosaatii sana chaarjii cufee ture. Akkasitti bilbila sana irratti sagaleen immoo na jalaa badee jechuudha. Akkasitti sagaleen isaan nagaafne malee iddoo tokko haasaa babbareedduu haasaa ture. Akkasii kunoo Heelawaanaan illee kana fakkaatti. Maashaallah baay'ee tokko ijoollee jaallatti jechuudha. Heelawaanaan wallaahi baay'ee tokko ijoollee laa ilaaha illallah. Anumayyuu yaadattu ala ijoollee argatte. Akkasii kana fakkaata kaa'idiin keenya simbiraa akkamii inshaallah simbiraas akka bareedaa ta'e abdiin qaba. Nyaachuu dhuguurra bakka walitti dhufanii maatii waliitiin wal arganii wal keessa deemanii maal jechuun hedduu tokko nama gammachiisa nyaataaf dhugaatii irrayyuu jechuudha. Utuma nyaataaf dhugaatiin iidii ayyaana keessatti tuma jiruyyuu inni walitti deemuun maatii biratti fayi baasuun keessatti baay'ee tokko namatti tole jechuudha. Heelawaanaa kunoo akkuma argitanu mucaa tokko argattee baay'ee tokko jaallatti dhaabiidhaan illee siidhaan qixxeedha. Xiqqoo hangafa jechuudha siin kun. Mucaa siin kun jechuudha Heelawaanaadhaaf garuu Heelawaanaan mucaa ittee iddoo tokko jaallattee harkistee duuka deemaa jirti. Akkasii maashaallah. Saatii baay'ee waliin turan illee boodarraan gadi bahee ijoollee dhumatti gadhiisanii jechuudha. Takka ofirraa rahaa gootu jedhee maaliif manatti yeroo kaan anuma bira gibbii keessa anumaa waliin oolti ijoolleen argitu jechuudha. Yeroo akkas maatii bira geesse yookiin maatiin ijoollee fidanii bira dhufan malee ijoolleen argattu Heelawaanaan. Kanaaf hedduu tokko ijoollee jaallatti. Akka hiidii salaannee galleen illee obboleettii koo tokko jirti kan biraa immoo isii bira nageessitu jettuu siyaamee nageessi jechuudha. Ijoolleen dirqama ijoollee barbaaddi walumaan utuu guddattee gaarii ture. Egaa inshaallah rabba taasisu kunoo sii kana jechuudha. Sii ijaaba diimtuu kana obboleettii kootisiin obboleettii koo sii qoxisuu maashaallah rabbii siifa guddisu naan jedha. Ilmoo koollee obboleettii koollee rabbi naafa guddisu rabbi siifa guddisu jedha. Bakkaan naafa ga'u hunda jaraayyuu akkas isiin gara olii sun jechuudha. Isiin ijaaba diimtuu obboleettii kooti isii jaallatti jechuudha. Heelawaanaan baay'ee tokko isii jaallatti. Akkasii kaa kunoo ijoolleen akkanatti walitti dhufanii shaashaa hidhaaruu maashaallah. Ijoolleedhaaf illee iidiidhuma maashaallah. Keessatti ala uffata bitasamee maal jedhamee dhagaamee isin akkamtu isin dhagaama duraan yeroo ijoollummaa biyya jirtanu. Yeroo iidii kana kunoolaa yeroo ammanaa uffanni haaraan isinii bitamee hiriyoota keessaniin gadi baatanii uffata hundinuu uffata haaraa uffatee maal jedhee walitti dhudhuftanii birriin namaa kenname waan akkasii jijjiira miti. Anillee waan akkanaas ijoollummaadhaan hedduun dabarsine alhamdulillah hamma isattan jira jechuudha. Hamma saatii kana isattan jira. Gatii isa ijoollummaa sana nama baasaa jira. Hedduu tokkoon taphadhe anillee ijoollee kanaa wajjiniin hedduu natti tolee. Gurguddoonis illee jiru viidiyoo keessa galuun barbaanne. Akkasii jarri bibbicuun kun immoo baay'ee tokko viidiyoo keessa galuu barbaadanii nanan waraabanii rakkoon qabu. Akkasiin siniin jedhame ijoollee keessa ilaalladhaas keessa namni maatiin garuu biyya alaa jiru as keessaa jijjira. Nama ijoollee maatiin nama lamaa sadii wayii biyya arabaa jirtu jechuudha. Ijoollee keessan yoo viidiyoo kana argitan as keessatti argachuu dandeessu. Akkasiin siniin jedha hordoftoota koo. Egaa akkanatti shaashaa jedhaa oolle jechuudha. Guyyaa iidiiti suni hadha iidii sadaffaa irrattan viidiyoo sagalee irratti waraabaara iideet godhe jechuudha. Gammanatti deebi'ee akkas inshaallah iidii sadaffaa immoo gamanuma keenyatti ayyaanessinaa maaliif daabboon qariboon hojjetamee manumatti hafee silaa utuun hojjechuu dhiise nan bula jedheen yaannee dhaqeen bule garuu nagadhiisuu didanii nanan bulee deebi'ee sila dhaqee oolee galgala deebi'uufaniin ture. Dhaqee oolee jechuudha. Guyyaa iidii sana oolee bulee ammas ooleen kaleessa galgala kara manaa deebi'ee jechuudha.
akkasii kunillee obboleettii kooti siyaani ofitti qabee jiru sun lachan isaaniiyyuu obboleettii kooti akkasii maashaallaahidha isii xiqqoo kara gadii sana malee kun faamilii tokko jechuudha. Maashaallah jedhaa namni baay'een ijoollee viidiyoo irratti maal jedhee raajata jechuudha ija namaa. Ijji namaa eessattuu miidiyaa irrattis lafa irrattis dhugaadha jira ijji namaa. Tokkoffaa waan zikrii adda addaatti qara'uudha, lammaffaa shakkuu dhiisuudha. Sanaa achi waa tokko qarabbiin fa'ee gugaa maal goonaa. Keessatti heelwaanaa namni tokko viidiyoo irra baasin jedha. Egaa dhugaa ture garuu jalqaba baateetti siinii hanga yoonaas hin shakkine alhamdulillah hanga yoonaas waa taatee hin beektu hanga yoonaas waan taatu isinillee hedduu tokko jaallattanii maashaallah jettuuni rabbisiifa guddisu jettuuni kanaaf hin shakkuanii namni baay'een garuu irraa jata ijoollee miidiyaa irratti baasu. Kunoo ijoollee namaayyuu dabalee baasee hin jira rabbi keeriyaa godhu waan ta'u waannaan shakkuu dhiisuudha tamanuu dhiisuudha. Ijji namaa haqa osoma ta'u osuma jiru waa tokkoyyuu inshaallah hordoftoonni kollee nama maashaallah jedhudha waa tokko rakkoo hin qabu waan kootii kaasee hin shakkuu. Akkasiin siniin jedha hordoftoota koo akkasitti gaa heelwaanaan kunoo saayikiliirra nu baastu malee naan saayikiliirra takka oofnee ofiifillee saayikilii baruuttan jira. Silaa yeroo ijoollummaa barama ture yeroo sanatti hin barre amma garuu nan bareedee akkasitti kunoo takka wajjin kukkufaa dhaqnee kanumatti tutturree sa'aatiitu deeme jechuudha. Amma yeroon kun sa'aatii 12 wayii ta'eera. Sa'aatiitu deeme malee silaa 12 xiqqoo wayii caaleera jechuudha 12 wayii malee silaa hedduu tokko baruu nan barbaada saayikilii kana taansee waa biraallee inshaallah karoora kooti garuu numan baraa numan godhas inshaallah akkasii hordoftoota koo kana fakkaata yeroo jalqabaaf garuu waa namaaf hin ta'u inshaallah numa taa'ammoo mitiiree akkasii meedaa bal'aa keessa dhaqanii akkasitti babbaru jechuudha. Hedduu tokko wallaahi hiidiin alanaa keessatti hedduu tokko natti tolee alhamdulillahi rabbil aalamiin keessatti iidiituma ta'uu maatii ofii bira deemanii obbolaa ofii waliin ollaa walii wajjin keessatti haadha ofii wajjin iidii edeessuun carraa guddaadha jechuudha. Kanaanillee rabbi sinaa gahu kanaa oliinu rabbi sinaa gahu yeroo waan iyyannu kan guddaa jannatal firdoosiin iyyadhaa jedhamti rasuulli sallallahu alaihi wasallam nuyisi yeroo waan rabbi akka kanaa naa godhu osoo hin taane rabbi kanaa ol naa haa godhu hin danda'aminni koo wanti isa daangessu hin jiru rabbiin mitiiree akkasii gaa kana fakkaata gaayidiin keenyaas jechuu barbaadeetanii ijoolleen illee walitti dachaatee nutti dachaatee maashaallah hedduu tokko qaxabannee namatti tolaa keessatti heelwaanaan koo baay'ee tokko gammaddee baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko gammaddee anarra isiin akkasii gaa alhamdulillah ijoolleen obbola eessumman siif adaadaan siitoma jiranuu ijoollee safaraatii waliin illee wal argite kun immoo akkuma argitan obboleettii koosii mucaan koo heelwaanaan jaallattu jechuudha. Baay'ee tokko jaallattiin isii kana siyaam jedhamti. Siyaam jennaan lubbuudha. Mana teessellee sii faarsiti. Yoo silkiin dawwalame siyaamee kottu jetti. Isiin immoo baratti yoo dhufte siyaati. Ana qobaatti dhiistanii mucaa koo lafti natti dukkanaa jetti jechuudha maamaan koo. Kanaaf hedduu dhufteesillee biran teessoo lama dhufte guyyaa 2-3 bira bubbultee deebiti. Malee an heelwaanaaf jecha iyyutuun isii ucaasii kana obboleettii koo kana fudhadheef bira kaa'ee hedduu tokko natti tolaa garuu haati ishiin jettu haati koo jechuudha maamaan koo of jeenyuun bicuudha jechuudha isiidhaaf bicuudha akkumaan heelwaanaa ani garuu rakkoon qabutu wayitii nan ergeen bulcha garuu jedhama malees immoo godhamu laasoma mitiiree. Akkasii hordoftoota koo hundumaafiyyuu kana fakkaannaa siniin jedha. Kun heelwaanaan akka ishqiin akka hin qabu maashaallah tabaarakallah. Hordoftoota koo kana keessatti wanti isinii dhaamu ijoollee walirra dahanii ijoolleen akka waliin guddattu gochuun dirqama jechuudha. Waan barbaachisaa waan murteessaadha. Wallaahi maaliif ijoolleen waluma feetii osoo waa afuuftuu waa ija keessa galee maamaa koo akkasii. Ijoolleen waluma feetii heelwaanaa irratti argee qobaan hedduu tokkotti ulfaata jechuudha. Mana keessa qobaa taa'uun maal wanta akkasii bakka yeroo tokko ijoollee argiti gatii ta'eef
yeroo hundatu argiteetti tola jechuudha siitti. Utuu siluma ijoolleen argine ta'e malee amma obbolaan koos sin argiti ollaa duraan sarbootti wajjin turres maashaallah baay'ee tokko nama gaarii ture jiraan illee hedduu walitti deemna. Jara ijoollee qabu jarris jiraanii waliin sirriitti ijoollee awwala barte gatii ta'eef abba qofaa taa'uun hedduutti ulfaate. Kanaafi amma lafti dhihee kara manaa galuutti jirra jechuudha. Akkuma argitan dukkanaa'ee magriibni sagadamuutti jira. Atuma jennu manni keenya illee kunoo kanuma fillafiitii kana jechuudha. Manni maamaa kootii kun obboleessa koo kan biraati. Maashaallah nu hedduu dhagaa. Maashaallah nu nedhaa akkana kana fakkaata gaayidiin keenya.